Namoonni baay'een kufaatii yookaan dogongora isaanii kan sodaannu kufaatii keenya osoo hin taane kufaatii keenyan namoonni waa'ee keenya waan isaan yaadan sana kan nu dhiphisu dogongoruu keenya osoo hin taane dogongora booda dhiibbaa dhufu yaaddoo keessa kan nu galchuu fi kan nu jeequ yaaluu osoo hin taane yaalii keenyan booda maqaa nuuf kennamuudha. Mee al tokko dhaabbadhaa too yaadaa. Osoo hooma gochuu dhiistanii, waa yaaluu odoo dhiistanii, osoo waan haaraa tokko jijjiiruu baattanii, garamitti osoo socho'uu baattanii, gocha adda ta'e tokko osoo raawwachuu baattanii, namoonni waa'ee keessan maal waan yaadan isinitti fakkaataa? Homaa hin yaadan. Ilaa waa'ee jiraachuu keessaniitu ragaa hin qaban ta'a. Sababni isaa addunyaan ajandaa kan godhattu, kan socho'u malee kan dhaabbatu miti. Kan siniin jedhan sodaattanis sodaachuu baattanis siniin jedhamuun isaa hin oolu. Kan fedhan yaa jedhani maqaa isaaniitti tole sinitti haa maxxansan hin rifatinaa. Ofii keessaniif jedhaatoo kufaa deemaa dogongoraa irra deebi'aa yaalaa dhaabbatanii irraanfatamuu irraa arrabsamaatuma fuulduratti deemuu wayya. Osoo hin yaaliin kufuurra yaalanii kufuun faayidaa olaanaa qabaatii. Yaaluu hin dhiisinaa. Gaarii gochaa osoo jirtanuu yoo dogongortan kan sinitti kolfan karaa gaariirra osoo deemaa jirtan yoo kuftan maqaa keessan balleessuuf kan fiigan yoo jiraatan odeessitoonni, komii baay'istoonni fi hojii hiiktoonni isaanuma malee sinii miti. Afaan namaa keessa seenuun nama yaaluuf waan haarawaa miti. Tuffatamuu, dhiibamuu, asiif achi daddarbamuun nama daandii isaarra deemuuf haarawaa miti. Yaada namootaa negatiiva ta'ee fi dhiibbaa isaanii duubatti hafaa sana irraa bilisa ta'uuf qajeelfama ifa ta'e ofiif qopheeffachuu qabdan. Al tokko yaaltanii yoo kuftan yookaan yoo dogongortan kan dogongorus sinuma. Dhabuu kan qabdu kan dhabu si'uma. Fedhii kee irraa duubatti kan hafu si'i. Dogongorootaa fi kufaatiiwwan keetiif dursitee itti gaafatamummaa fudhachuu yoo jalqabde dursitee wantoota sodaattu sana sodaachuu dhiista. Wanta gootu kamuu onnee guutuun gochuu jalqabda. Fuulduratti deemuu gaafa jalqabdu dursee fooyya'uu kan jalqabu si'i. Sodaan kufaatii yoo keessa kee jiraates kufaa jilbeebbinis deemsa kee itti fufe malee harka hin kennin. Fuulduratti deemuun kaayyoon irra geechu jira. Garuu duubatti yoo harkifatte bakkuma amma jirtu kanatti hafta. Faallaa kanaan duubatti waan si harkisan bakkuma jirtutti akka haftu gufuuwwan si godhan baay'eedhaatii kan si fayyaduuf dursa kenni. Kan jedhamtu irraanfadhu sodaa kufaatiis ce'i. Maatii koo hanga ammatti waan waliin turtan galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.